Bitootessi 24 guyyaa imalli jijjiirama siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti karaa nagaan raawwatamuuf bu'uurri cimaan kan itti kaa'amee fi qabsoon saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa biyya waloo sabdaneettii taate ijaaruuf taasisaa turan firii itti godhateedha. Dhimma kana ilaalchisuun addatti AMN Plus sagalee dhalootaa waliin turtii kan taasisan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan damee sabquunnamtii fi miidiyaalee Dr. Mi'eessaa Elemaan injifannoon bitootessa 24 cimsii siyaasaa karaa nagaan akka gaggeeffamuu fi sirni walqixxummaa lammiilee hunda hirmaachisee ijaaruu fi bu'uura cimaa kaa'e guyyaa seenaan addaa itti galmaa'e akka ta'e ragaa baaniiru. Bitootessi 24 kan inni jijjiire imala aangoon ittiin argamuu fi adeemsaa fi haala aangoon ittiin biyya Itoophiyaa keessatti argamu kan jijjiiredha. Maal jechuudha? Aangoon haalaan argamuun afaan qawweetiin argamuun yookiin immoo fonqolcha tokko fonqolchee aangoorra ba'uun biyya kana keessaa nagaan waaraa kan dhufne walqixxummaan bilisummaan tokkummaan uummattoota gidduu akka hin jiraanne gochuu keessatti tooftaan aangoon ittiin darbaa ture kuni balaa mataasaa danda'e fidee jira biyya kana keessatti. Bitootessi 24 kan inni godhe maa inni karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaatiin qofa osoo hin taane hunduu akka abbaa sirnaa ta'u. Itoophiyaan kaaba kibba bahaa dhiha hamma giddu galeessaatti saboota sablammootaa fi uummattoota hunda karaa hirmaachiseen malee tokko abbaa tokko immoo deeggaraa ta'ee deemuun akka nu hin baafne. Kana kan agarsiisedha. Ijaarsa sirna dimookiraasii dhugaa Itoophiyaa keessatti dagaagsuufis injifannoon bitootessa 24 karaa kan saaqe akka ta'es Dr. Mi'eessaan kaasaniiru. Afaan qawwee keessa dimookiraasiin dhalachuu hin danda'u. Biyyoonni afaan qawwee keessaa dimookiraasii baasan hin jiran. Kanaafuu dimookiraasiin karaa nagaatiin, karaa hirmaannaa qaamolee hedduutiin akka mirkanaa'u kan agarsiisedha. Bitootessi 24. Injifannoon bitootessa 24 karoora diigumsa biyyaa diinonni Itoophiyaa keessaa fi alaan hojjechaa turan fashaleessuun yaadama ida'amuutiin biyya diigumsarraa kan baraareedhaas jedhan Dr. Mi'eessaan. Biyyi kun yeroo sanatti fiixee diigumsaarra geesse namni sodaatiin hin turre. Hayyoota qofa miti, namoota siyaasaa qofa miti. Uummanni Itoophiyaa horsiisee bulaan, qotee bulaan, jiraataan magaalaa. Itoophiyaan maal taate laata? Hegereen biyya kanaa maal ta'a laata? Akka biyyaatti tokko taanee itti fufuu dandeenya moo hin diigamna? Sodaan jedhu hafee biyya akka biyyaatti itti fufuun injifannoo guddaadha. Biyya itti fufte keessatti tokkoomuunis wal dhabuunis wal ta'uunis biyya itti fufte keessatti nama biyya qabutu wal ta'a. Mootummaa cimsa siyaasaa karaa nagaatiin aangoo qabateen golaa fi fuulli magaalaa Finfinnee misooma kooriidariitiin jijjiiramuun bu'aalee injifannoo siyaasaa ji'a bitootessaa keessatti galmaa'een kan dhufeedhaas jedhaniiru Dr. Mi'eessaa Elemaan. Jijjiiramni misooma magaalaa fi misooma baadiyyaa biyya kana keessatti dhufe keessattuu jijjiiramni Finfinneen bifa haaraan keessa deebitee ijaaramaa jiraachuun Finfinnee haaraa kan jiraattota seetiif mijattuu taate kan immoo keessummoota biyya keessaaf biyya alaa daawwattoota biyya keessaaf biyya alaatiif hawwattuu taate uumaa waan jirruuf jijjiiramoonni biyya keessatti hojjetamanii dhufan kuni humna dippiloomaasii biyya keenyaa ta'uu danda'aniiranii kan jedhu kan jala muramuu qabu.